Yo dalagaan teenya full time live seenneetuma Oromoo arrabsuudhaati. Arraba qalaa garbaatee arrabsite. Boru marara arrabsite. Boru leencoodha. Iftaan daawwit. Iftaan taammaali yoo akkatti faraquma gartee dogoggora misteekii eegganneetu dogoggoraati arra arrabsu qennee kan hojiin keenya kan taate mee faayidummaan teenyaa maali duuba. Mararaa guddina kabajaasii qabnu wajjin dila biyyaalaa deemtee maqaa OFC'ti maallaqa guuraa turte. Dila biyyaalaa deemtee maqaa OFC'ti maallaqa wali qabaa turte. Biyya galtee maallaqa report goote. Risiita gabbaasii nu maxxansiisiin jenna jechuudha. Jedha keenya my brothers waan kana keessaa ba'a. Siyaasaa wal dorgomuun siyaasaa wal mo'uun ni jirti. Garuu dorgommii keessa kutanii daangaa qaxxaamuranii badii keessa guugalle dhaabbannee ilaaluu dhaqabna. Baqqalaa Garbaadhaa dila biyyaalaa deemtee maallaqa guuraa turte. Dila biyyaalaa maqaa OFC'tiin shirshir jechaa turte. Maallaqa guuraa turte. Maallaqa OFC'dhaaf galtee akka dhaabaatti tanaan Siyaatiilii guure, tanaan Atlaantaa guure, tanaan Joorjiyaa guure, tanaan Waashingitanii guure, tanaan Minisootaa guure. Jeeti riipoortii biyya galchite maallaqaas biyya galchite. Baqqalaa Garbaadhaa risiita nu gabbaasi. Baqqalaa Garbaadhaa waan inni Oromoodhaa godhe nuu Feesbuukii gubbaa waan takka illee Oromoodhaaf hin goone. Yoo dhugaa dubbanne nama dhugaadhaan if kennee hidhamee rakkatee hacuucamee anamni isaa wajjin dorgomee waa'ee isaa humachuun natti ulfaatti. To be honest. Dila biyyaalaa dhuftan hunda maqaa OFC'ti maallaqa guurrachaa biyya galaa turtan. Ifiitti olchachaa akka turtan isin hin beeknu nuti. Isi fayyadamaa akka turtan nuti isin hin beeknu. Mee riipoortii galchitanii fi risiitatti galchitan maqaa dhaabaatii fi baankii dhaabaatiin maallaqa alarraa fiddan kaachi galchitan nama haqaa ta'uu keessan nu mirkaneessaa gabbaasan. Yooniin Baqqalaa Garbaatiin maallaqaan sirraa hisaabaa maallaqa Minisootaa fuute maallaqa maarreensi kenna shabji'iiti bakka keessa risiita baasuu hin jeen ani kun maraataan I'm not normal jedha keenya fayyaan qabu sammuu rakkoo qabdi. Jarri kun miseensitti jaarmaya miti. Miseensa jaarme sanii taheen beeku. Isaanii wajjin hin turre. Akka qabsaa'ota Oromoo tokkotti hin jaaladha. Mee waa'ee isaanii na dukkanaa maal beekeetiin keessine maaltu na galcha? Yoo maantana jarri kun maaltu si galchaa who are you naan jedhan an eenyuun jedhan hisaab shuu miidhamu. Editorial board isaarra madatamu. Ani kun eenyuun jedhan. Waladda. Abadan waladda.